Inta ni nama lawan water karbut. Neshi, wakayu balas ni bade. Wakayu wambai na bade na kali deh ni kita wakayu. Kes waktu kerja warga ngerti wambai itu na cerita negara ni Yesus patah. Amen. Karena di mana pun agak kabur jiwa mila asyik terus nak berkata ya rosan apa mana aku tiba kain apa kasu malu malu gergan di debat anu ada Lima seribu. ya sudah dari amaci itu ban kama bakawan berbaida aci baka nak kada ni mana sakti kan ada bahasa yang berbadu nak kada itu mendawa kayu bapa efektif bayina jadi coba baru fakada Akka cara nama gaya tu berkain itu tu mana sa Marcos orang terus bangkit pun sangkis segala ni. Jadi modern video itu ni bisa nak kau dong bukan ada kun baka bin kisah we. Maaf kutha karena jira karena nama kasih fakat tu te. Kalau mandi ni barisa san baka nampak dah singgah awal mahu be baka tu malina kabade. Amma wagayo Aduh, seperti hero lah mana kau kayu tiba, gua tanggaru nana gani, macam sahabat ni macam apa macam macam kau mah. Anggaru mati pohon di baka, kalu kesat ti gudin kenya, mati pohon di kalu mana ada dan kau efek di mana kesat caleg jira. Oh bola ni kau pohon di baka, kami yon jirenya baru kami berham nenju. Ada gaya orang di gama jirenya kenya baka, nagan nenju. Gaya nama bayi di gama. Baka mati kia kesat Semua khawar bahasa kabuti baka lu gatel no baka baku majurut baka luar badu madiga jirenya kenya giziru kundu mah angkana dua pamana ko rabiyati jo mure baku rajate nerum sisani jatuh kutti daya film chatte ugato ko ba den dia wala ti badeni chi baka kamanna gana do wana dipisa fajjes nan ja wala be birusan amma chinkare baka na chinkawana gurunge ko no fana jesan jara matira oro fajjes tu ko tu Sokerani semua orang tiba-tiba timbade, oga tu kau beja kasi, jauh itu bisa enggak handai tu. Ani, acis saya malah ya ada bawa aku tu dewi na, mahu orang kau nungang galai dia ada, kau kan tu phone phone ni ke, abdul tadi. Info deh. Amaci, kau kan phone ni abdul kute biati bakau, dimantau, na sama jerawan, tapi nak ada karat tu mana kenya marah. Gahawan te naga tu san, esok ayu monu jalte rani wana te citra bani naga ni sulising ke sana mudah tu mau boleh tiga tu boleh len kayak ofan ni sini. Finyo tiga semu. Gahawan atas baru, buat kayu matu mudah tu mana anu fisik wala tu mana tapi cuma tu mana wajah itu lebat jadi jaga abdi. Cuma wajah cuma anu apa kayu baru, gizeh pun cuma jaga rumah kasih wajah ni jerain. Karena amma apa mana aku langsung yang mana tulis anak mana jumpa lama fugennya nih ada mana sangga mati siapa kau urut dia terbati ngariam teh siapa ketirese aci siapa ada fafu kerja dulu ini dulu hari ini dulu ada mau pulang dulu deh dua orang magar unjuru amma gak apa ni dulu sih amma Sebab makali chatting wala barra majena dua wanita Kanada sangat tecu. Why kali chatting kakai? Nanti wala abare? Baka wala dua senan nu dua gain anu manuati baka habna bar si cajirawan te tior bicara tera batawa te. Sitti gara-gara ini tamara dekenga fatara. Inggris kali cawna. Kali cum. Amma Mala dekenga fatara bamana kola ni samale nyombe pun kabodega famati kotimu ngai tu sitti debi awante ngai chachina njira. Odi magara ko nanya tu tirise Hindu. Amma gaka du baka nanti dagami da toro picture nanjiran. Mana nole ram tu ko ke besa ole ya sankar mo pole ti boda. Ishan tu na ba session gafa da sheku tu suchira kani san mo man sankes. Amma kanani ati e gerani ni ti ora doa de man. Ka sandi o manjiri mo sa kan keso be galani. Bosa kan keso be ngel wante anas boro. Kallattima inni wala me maditi na wala ni me ka fana jesa de fanno fudde mo be haras masala no fudde be achi marat fani si do fe mo anku tempe ku bakal no tan war gene chaka chate wa kai no achi te baka haras jo e par na na femiti na ni si
amma jinan ise kayama ergasi iddoo hedduutti na dhukkubsadha sisteri koo isheen gaafa bichaatu waaqayyo qaban hedduudha dubartii shanii dhiirri tokkitti bichaadha nu keessa amma durba kana keessa isheen kun carraa bisaa dhuftee uffattee gisee hundumaa isheen waaqayyo isa barbaraan nama jiraachisuudha kuni seexana yaada si baatiin geedha malee bu'aa isiniin qabu maasatti rarraatu isa waaqayyotti deebi'aa ittiin hin baranne garuu mucaan kun gorsan qabdu garuu bu'aa waaqayyo mun beektu na ol ammachi isheen na fuutee mana waaqayyo geessite gaaf tokko lakki asni anna sodaadha qaalluun kun nama ajjeesaan jedhan qaalluun dallaa ijaarrachuun jette akka bineensi namatti seenneef waaqayyo gaafa argatta xirii isaa sitti aqira waan ta'eef yaaddoo maleetti hibiifattee kadhattaa waaqa keenya manatta waan ta'eef diinni tasa sitti buutu iyyuu sisaatti malee waan buutu hin qabu naan jette amma isheen naqee bakka ani bu'aa waaqayyo hadhan balee hin beeku duraan dhugumata waan tokko natti fakkaatu amma dhuguma gaafa seexana hiisisanii maal jedhan dhuguma amma seexanii iyya nama keessa baay'ee jedha garuu ana keessa yeroo baay'ee iyya barbadeessi beekaa argaan qorichaa mana sheddii guddaaf irratti argamte humna maqaa Yesuus Kiristoosiin matateettiin qolaan digimtiin mana isheerraa ka'e. Marachuuf jedhaa. Qoricha baaba tattaaru du'e yaadaira argama manatti shegalcha kophaa shegalatti. Qoricha bitattaaru udaa akka shinduutu barbaada. Afura maalidha? Afura qalluuti afura digimtiiti. Isa keessa taa'in isa seetanatti godhee kaayaan algalee guyyaa shiikuun barbaada. Erga shin gara waaqayyoo dhufte immoo itti ana baase nama maraachiisa argaa shi jibbee isuma argaa jibbisiise. Isheen immoo Yesuusin hojjeta humna qabattee harkatti kennatte na qabee Yesuusi. Si qabee Yesuus. Si qabee Yesuus jedhaani. Abbaa mana eessa dhooftanii jirtu ammas? Eessa argan siyye? Eessatti keessatti abbaa mana? Hoteela kireeffatee ta'a. Akka inni jibboo ishiin mana baate malee mana isaatti hin galchine luka isaa hin irraa. Luka taa'ee ta'ee. Luka isaa hin irraa hin galu mana isaatti ishiin baate malee galchuun hin irraa. Turratti hojjete. Turratti hojjete. Birrii meeqaatti hojjetan? Afurri qalluu waliin geenye eegashiin warra baate isa qabachuu qabna inni immoo dhuga gara san dhaqee kuni nama guba dandeenye ishii qabachuu dadhabne rashiin gubdenne isaan immoo isitti fayyadamaa jira. Amma gaa ishees isas mana ishee gadhiiftee deemta. Nagaamu jedha irraa kaasee. Gadhiisu wali qodaa faati ishiin gadhiisu wali. Ankeeti amma mee kaatee irra teessa. Gadhiiftu. Zaati biyyaa ishee keessa jirran afurri qalluu Riyaa ishee keessa jirtu? Zarii ishee keessa. Zarii ishee keessa. Abbootiin ishee wajjin waaqa qalluu qaban. Amma afuura namootaan taphatu afuura qalluu ofiin jedhu kana waraaneera. Afuura qalluuti ati? Mana ishee diiguufettu? Durumaa kaadee ishiin akka bakka godhatti hin barbaannu. Mana ishee diiguuf? Dirsa ganamaa sirraa ajjeennee mana ishii baannee daa'ima qabattee biyyaa ishii baannee sammuu irraa ajjeenne ishii biyyaa baate. Kana booda ishiin tashkara akkas nafestaaluma baattee soorti biyyatti bakka hin godhattu mana hin godhattu fana hin godhattu bakkaatti taphannas menneetuma qonnaa keenyaa ishiin ofirraa xaragaan qodaa kee miti seexanaa jecha. Jela. Amma sirkaan baasa. Sila. Jomga sila. Isa manatti hin deebifta waan deebifta ma dafte? Hin deebifta waan deebifta? Hin deebifta waan deebifta? Sarraan sokkita ma sokkita? Hin sokkita ma sokkita dafte? Isheerraa ma sokkita ma sokkita? Isheerraa sokkita ma sokkita? Arakase. Ana furi kalu. Ana furi tingkola. Ana furi budak. Jirenya she. Mana she. Gaila she. Carra she. Fayya she. Ebba she. Gadise. Nande. Abba mana she. Gadise nande. Sagale kuda sedi cara ila pakai kisah. Tolong saya.
Maaliif amala dhiisudha wanti dhimtuu kan nama godhu. Waaqayyo garuu hin hojjeta jedhanii tamannaa hin hojjeta waaqayyo jira. Amma kanaaf ka'een yeroo tokko isheen nageessa yeroo lammataa immoo Addis Ababaa dhufeen hedduutti na dhukkubsadha. Bakka gaafa ni fabrikaadhaa bishaan motora keessa bahu dafaa kana keessa bu'a malee irra galu malatti homarra kanneessuma gogu kentaa fayyuma na cinqa. Amma gaafa na cinqu yeroocha waaqayyo qabaa nan dhaqa nan dhiigaa baay'ee sin kana duunan sirbasi waliin amma kan himee. Odumaan asii farfana dhaqaa isin immoo sirban dhaggeeffata. Walumatti. Waliin amma maalikaa kana waliin dhaachi immoo waaqayyo hin ta'u. Amma yoon gadi dheedhan jilliifadha jedhee bakka waan biraa fuudhee na fuuldura naqa danda'ee kadhadhu nan dhiise kaa kanuma hedduutti natti galtee amma na dhukkubee nan dhiise hedduutti. Dhumarratti maal goote ati koo qaallichi saniif silatiin gooti suma dhumaa duudha bakka kirriin naa qophaa'ee obboleessa kootti mucaa koo adaraan jedhee itti kennadhe bakka duuffisuma dhumaa. Amma zinni deemaa akkuma keessaa waan ta'e koobee asanii akkas gara bitaatti godhatee dhufee manuma keenya dardaraa jala taa'aa manuma nan ciisu sana. Amma ni obboleessa kootiin hambuun daffistuu fi sisaayii maal keessummaa jiraan jiran handuufan bakka hunduu hin koo abdii kutatanii maatiin koo. Amma nuyi silaan arginu ati akkamittiin argite naan lakki yoo jira namni wayyaa duffatee koobee asanii bitaachaatti godhatee dhufee as jiraan jedha. Amma gaafan jedhuun ishii bakka ulfa ji'a 8 taateen buna sana harkaan keessa sa'aatii meeqatti def sa'aatii 7tti anaaf jecha daffistee nama san tokko kan wayita isheen argitan garuu natti mul'atan nan arga. Asuma taa'uma kana keessa gadi bu'ee lafa dhufes hin beeku. Amma gaafa dhufu ayyeedha achi taa'ee maazana dhukkuba koosaniif. Amma na fayyisuu dhuftee mo'ate namicha nana na ajjeesuu dhuftee waan tokkicha natti mii qurxii kombaraa hin jedhaan nani nan arga akkasumatti. Amma gaafa akkas jedhuun hinduutu iddoo dhagaa sana godhanii nan jedha. Amma hinduutu garuu dhukkubni kee kanarra cimaa ammayyuu naan jedha. Gaafa akkas naan jedhuun hin cimaan kun immoo maanni hoon ajjeesi malee garuu hinduutu dhagaayyuu asirra kaan hinduutu itti ganaa jiraatta dhukkubni hin cima garuu inni siif ba'e kun siif miti naan jedha. Kan meedhee tolsoo kaa'e. Gaafa inni sun kokkana lama sadii bullee sunni koo aftaamina akkamii siyyumee wajjiraa kan jedhan kan beekamu lafumaa ka'ee akka waan saree kanaan ciree namee hin du'e sunni koo sun. Qoobin inni gara bitaatti godhatee dhufe sun anarraa miti gara sun koo sanitti gore jechuudha. Amma bakka nan sodaadhe yeroo san immoo anis nan du'a bakka eegeessuun koo nan du'a sodaadha. Gin obboleettiin koo kun immoo margooti footoo koo fuutee lafa waldaatti lakkaanaa kadhachiisti isheen ani beeku. Amma haati koo fuutee silatiin goote silaticha si fayyiseetti waa isheen immoo waaqayyotu fayyise malee si filattanii miti seetan nama fayyisu ittiin ormaa mormitu dhaqee mana qaallu sanittiin galeen. Nagalee gua tokko jajan mana saltaa'e ni galu. Mana maqaallu. Mana maqaallutti galee isaanii fan hojjedha. Inni keessummaa cimfee fan hojjedha. Waan isaaf dhibbaa sana miti waan dhugoon hin jiru. Achi keessatti maaltu hojjetama? Achuma keessatti bakka waan adda addaa inni daakuu washaaroo daakuu maal jedhu qinceen kophaatti qophaa'a. Wanti godhamne jiru bakka waan misirri jedhe bakka horii bakka bakkatti muka jalatti dhaqanii qaluu silfii isaati jedhu wanti godhamne kana jedhu horiin 15 hin qalamne hin jennu bakka gisee kenna isaa jedhanii amma achi mana akkasittiin taa'uun amma waaqayyo sina ani manuma kana inni immoo maal jedha bakka akkasumayyuu anas si jiraachisaa kana booda bakka Addis Ababa iyyuu deemtu hundaan achitti si kaffalama as teessanaa jedhu. Waaqayyo nas manta amma akkanumaan bakka galgalli ibidde ganamni ibidde bakka ibiddumaan gochuudha manichatti. Amma waaqayyooti kana qabdan jedhe keessa kootti. Amma achiin inni isaan ka'anii darratti xiqimtii kennaa jiradhanii biyya darraa gaafa caanan badee Addis Ababa dhufe. Badee? Amma badee gaafa dhufu na hoodee maal jedhee silkina baananii siima keetiin jedhee nan dhiisee amma ka'ee dhufee dhuman as dhufee Addis Ababa dhufee wanni bu'aa buusee hin jiru. Isaaf garuu gaafa nuti dhaqqoo waaqayyo garuu guyyaa tokko kan gatii qaba. Amma gaafa na sufus maalan godhe hojiin jiru fabrikaa dhannaan hin jiru gaafas mana namaa galee gattudha. Gaafa mana namaa galuun abbaa manaa kosuma amma itti wal loluu kana achitti wal barre. Amma gaafa achitti wal barru si fuudhu malee ani hin jedhee heerumeera da'eera ati immoo nama fuunes sidaamas hin qabne nama hojii olaantummaa qabu ani namas barumsa faaranii nan hin qabnedha. Ijoollummaa kootti maatiin koo kutaa shan keessaa na heerumsiisanii lakkaan ifate waliif hin taane. Waaqayyo namni jedhe nama madha. Nam baratas dhiisas hin madha. Namni nama waan ta'eef an nama gadi jedhee akkasittiin mana namaa bareechee qabu kana mana ofii immoo akkam caala bareechaa jedheen
semarate ji'a sadii oolatti fudhateen kan sitti dubbachuuf akkamitti deebi'ee akkasiin adeemsisaa naan jedhe. Allakki jedhee masulaadde bakka keessa gooti. Waaqayyo hin taa'oo jedheen. Hin ta'a. Waaqayyo immoo hin qabu garuu waaqeffataadhaaf hin jedha. Dur garuu waaqayyo qaba gaafa yuunivarsiitii galu waa'ee waaqayyo dhiisee dhugaatitti galee caatitti galee bakka hin dhiise hundumaa. Amma waaqayyo jedhee ati oliinis ba'e gadiinis bu'ee inuma taa'e. Booda gaafa sanee guyyaa 12 mircaatu ture. Achi jiran yeroo mircaa maratamu biyya keenya jiru warra booda dadhee uwwisaa uwwisnee nu eebbisanii yoo laafitee dhaqeetti galee bakka nagumaan wajjin dhufnee ani bakka hojiitti deebi'ee achi ba'ee mana kireeffatee asitti galee immoo warra birqeeffaa kanatti jechuudha. Amma gaafa sitti galu galgalli dabadabaadha galmi dabadabaadha homaa waan tokko bakka nagaan hin jiru. Amma maaliif Isaan keessanii qobaltuuni? amma uffate amma Dabadaba isaanis nama baay'ee. Ishi. amma achi gaafani bakka isa dhumaa birqeen dhuftee gaafa loltu ijoollee keenya akkatti ba'e jechuudha yeroo kaan bakka bokkaa fa'aa eeggate waggaa bokkaa faana rooba akka sagalee kun nagaa yeroo saffaa bakka yeroo sana qofa bakka gadi ba'ee sin dubbadhu waaqayyo fuullee daasimu hin jedha jireenya kooti bakka jireenyi koonni duraa diigame kunis hin diigamu waaqayyo kana samman irra diigaan jedha keessa kootti bakka odumaan akkas jedhu akka bariisan wangeelli dhufee manuma birqeeffa gaafa dhufu wayaa wayimicha kun koodhi ta'e kun ta'e jira amma ishiin koottune sifa baratamu kanas sodaadhaati uumaan immoo gaafa ni wanne amma lakkeen dhufu hin jedhin lakki koottu sifa baratamu waaqayyo hojii isaan hojjetaman jettee birqee nan lakki Thailand gaafa dhabu bakka numa laalee bakka inni asanan baay'ee maaliif waan rukutame sitti fakkaanne waan hukumni wayii narra jirutu fakkaachuu ni fakkaata. Amma gaafa kadhatan iyyee na keessaa bahee fakkaata hin kufteedha akka gaafa isaanitti man waan ta'e beeku kanumaan hafaa amma ergasii chaayinaan mana keessa garuu banii ilaalu amma salamuun kottu na banii jedhin gurbaan tokko bireeffatu maawilla keenyadha gaafa lallaalu jira gaafa chaayinaanicha laaluu qabu arguu qabee amma beente taatee naan jedhe maal ta'e jenne kan dura immoo ta'e beente ta'e qallu kusiduu kana funaan jedha ati yoo taate malee ta'uun koo waan qabu yaadan jedheen Ai atutti ta'e korokkoon qabu ammachuma madu akkasitti hin jiru gawaa qayi fudhate hin cime cufaa lolichi galgallis ganamis bakka amma ta'udha baay'ee dhumarra bu'aarsa ammachi amma gaafa kana dhanii haasaan qalbii fakkaata jireenyi koo bakka jireenya namaa odoo taane jireenyi masii ol keessa jiraatan jechuun hin danda'amu yeroo sanitti gan waaqayyo furmaata qaba. Waaqayyo as jira mana kana dhuguma hin hojjetamu nana mana ammachi Waaqayyo waa'ee koo furmaata qaba jedha. Jedha dabalaa jedha dhaabee. Torban dhufummoo galanneen kiyya ta'u maqaan Yesuus. Ishi. ammachi ka'ee bakka isa dhumaa gaafa masqalaa namni gammadee isaa keessa oola manuma namaa ollaa waamanii qal'e. Isa namni walitti dhufee nyaatu sanis hin barbaadu inni nama kophaa jiraatee dhuunfaa waan ta'eef natti fakkaata itti si fayyadamu gaafas walumaa dhandhee dhuma nyaannee dhungu bakka jechuun taane natti darbate gaafa natti darbatu naaree minaasuun gannaa hundi nana dhiisee Facebook amma gaafa sirbu nagalee ati hin jedhee haadha manuma kwankoo nama gadisi godha yoo ta'e Neepisi warra na fuute sanatti dabalchi maal gaafa bakka sammuu koo dhaquma maal ta'e nama amilee koo waan tuqumaa biratti dubbata nama keessatti hin jedhamu. Mirga koo dhaadha kanaafuu waan taateef bakka waan barbaade karaa adda addaa gooti sideessuun qabaman jedhamu qaba ofiisaati gaafa jedhamu. Ammachi nan haarina dhiise sirrii waara koo deemee hamma danda'u hamma humni isaa baachuu danda'utti dhugee dhufe jechuudha gaafa manaa barrisan. Amma dhugee dhufee kanatti amma bakka mana kana buluun qabdu ani kati mana kana bulu naan jedhe maaf eessan nagara ayyaan dhugaadhaan eessan bule nan bultu ani ayyaan dhugaatu na liggari deemu nama koo mulaa ati siree fedhudha kan firaash dhabu badhanas bula hin ramne amma wanti hojjetame wanti ayyaan dhugaatii hojjetame akkasumatti qadaadanii ta'an kuma kootti buunti amma ka'ees muuziqaa banamma carrashatti bakka sirbisiisaa bulee likkisaati jawalakkaa gara torbaatti gaafa deemuudhaan gadi ba'ee balbala banee ala lallaalee raawwatee ol deebi'ee kan inni fatamma haasa'uu qabna dukkaana kana keessa naan jedhama.
amma ennaan maaliif amma maaliif asama ugaa bari ugaa afaan gabuutiin jirtu asama wayyuunaan inta uumaa somnaani kati yoo kanatti yoo kana yoo dure malee jireenyi nuuf hin ta'edha. Amma gaafas maqaa Yesuusiin jireenyi ta'a maaliif ta'uu didaan jedha. Amma seenichi maqaa Yesuusiin irratti waaqtaa sirii wedha. Maqaa Yesuusiin kee isaa achumatti achuma godhadhu sibaasin kee kennan jedhe. Waaqayyo sibaasin kee nama baasa malee jedhe nama. Achii kan baatiriin itti darbate. Amma hirrabiin jettamoo akkam jetta kanaadhaan bahi mana kanaadhi nam ta'ee warra birqee bira dhaqee bakkee. Amma isaan akkasittiin gammadeera birqeeffachuudha. Silaan isaanitti dhaquun isaan odaa isaantu bakka addoo jalaadha wajjin waan ta'eef egaa guyyicha odaa mana sanbuleera ta'e waaqayyo mana baase malee billaa fudhataa maal jedhaa bakka wanti hin godhin jiru. Kan immoo isa miti jaalatee seexanatu godha. Amma gaafa asitti boota isaa bira dhufsanii bakka waan baay'ee natti himanii warra na wajjin jiran bakka nu isa keessa ishiin nu gugubdi waldaarra nu deemti waan ta'eef isa keessa galee ishii gumna jedhee sirraayyee kun hafuuruma qaallichaa si gaddisuu didee nan jedhanii gaafa isaan natti himan bakka baay'ee natti dhaga'ama. Amma achi footoo fidee dhumnaan bultii sadi ta'eera waan badeenaa bultii sadi ta'eeraan jedheen bultii sadii san gaafa kuni jimaata badee sanbata guddaa dhufe waldaa kana gaafasuma dhufe waldaa kana beeku amma achi gaafa dhufu footicha isinitti kennee maasteriin inni dhufa abbaa manaa keessa iyyuu naquu inni dhufa naan jedhanii galgaluma isaa sa'aatii 11 irratti waaqayyo amma libsuu ijaatti hojjeta hoon hojjeta ta'e inni amantan taanan amma galgala isaa Maarqositti dawwalee maaloo hincaan kun rakkataa itti jaarsi mana keessa hin jiru gibbii keessa hin jiru mana maaltu si balleessa jedhee gaafatti finnu isheen mana sokkitu malee lukti kooyyuu mana san keessa hin ga'u inni jedhe waaqayyo daqiiqatti inni naa dawwalee akkuma adiifa mana gaafatee namni kan biraan dawwalaan nu fuudhee bakka asitti kadhattanii daqiiqaa keessatti dhufe kana dhugaa ba'eera. Dhufe to'i gaafa inni asitti kana immoo dhugaa ba'u akkuma inni waldaa dhufu naa kadhadhaa isiniin jedhe. Amma akka inni waldaa dhufu naa kadhadhaa kan jaalatee dhufaa inni dhufaa dhufee kanaa hojii waaqayyoo hojjetaa naan jettan isin. Akkuma qaalii keessanii ta'ee amma dhuguma kan man dhugaa ba'u dhufee nama waldaa ta'ee amma deebi'ee waaqayyotti hin deebi'ee rukuttaa sun isin hafee caatii qaamuun hin hafee dhugaatii dhuguun hin hafee kanaaf waaqayyoon sagaleen siifa dhufu malee isaa wanti hin danda'amne hin danda'amu. Dhimmi koo danda'ameera jedhaa. Amma waldaa isa dhaqataa. Waldaa dhaqaa'eera isa dhumaa asitti wangeelaawwan gaafa bakka isa dhumaa majarrashaa arguuchuudha gaafa kaanu obboleessa koo dirasee moo waamu dirasii ga'e jechuudhaan waaqayyo fudhannaan itti baasee oonani kadhachuu jirmii fadheen dheeraa yaachina irraa siqiina bira sirrafina itti na gubdaa waan sambii kuchiin qamaan fudhanaan jedhan garani waaqayyo kadhachuu qabe jechuudha. Amma achi namti waaqayyo si gubaan jedhan ganatti. Waldaadhaan akka jedhan tumti dhaqeen koo rakkoon qabu naan jedhama. Achiiti asii wangeelaawwan gaafa kadhatan inni sitti ulfaatee inni gaara sitti ta'e suni caccabee lafa ta'eera naan jedha asuma jedhu kaafuma gaafa jedhan amin jedhee fudhee gadi. Asuma asii jedhamu fudhatte. Fudhadhee gadi amma achi gaafa obboleessi koo karaatti asumatti naa kadhatamu immoo mucaan akkasitti nafa ta'ee as jirutu. Dimichi sitti ulfaate waaqayyo hedduu si galeera. Taarikuun akkasumatti nagarate maaddii yaaddoo nyaataa har'a nagaa argatte godhu nagaa argatte dhugaadha bakka nagaa har'a gaaf lama wajjin kun gaafa sadaffaa bo'aadha koo bakka mana keessatti cufadhan bo'aadha. Amma gaaficha bakka obboloota lamatu dhagaye gaafa mucaan akkasitti wanni wajjin kadhatu isaantu jireenya keenya naan jedhan as keessa jirtu ta'ee hin beeku ani. Amma oka shamsiisaa fedhi itti kadhachiifadhu yookaan immoo waaqayyo hojjeta biyyoo kana fuudhii galii facaasamutu mana keessatti naan jedhan ijoolleen. Amma gaafa maqaa Yesuusiin hin dandeessa Yesuus jedheen hammaarra galee alga koo jedhattan bittise biyya sana amantumaan jechuudha hin goota waaqayyooti jirtaa hin jedhe. Kanaaf amanaati godhaa malee waaqayyo hin hojjeta. Afaan jara kanarra jira Yesuus mana kana jira Yesuus. Ani waldaa kanaan waan baay'ee milkaa'in jechuun hin danda'ama dhukkubarraa na fayyee manni koo nagaan argateera amma. Amma galeen bittisee isa obboleessi koo waaqayyo hin dandeessaati siif hin danda'ama jireenya koo diiguun barbaadu ani nagaa dhabeen malee Yesuus ifa jedhee bittisee obboleessi koo dhufee namnaanis nagamaan nu araarsee mamaan jedhee gale malee nama fuudhee galee garuu gaala na fudhatee garuu dhufe. Amma fuudhii galee bittisee shamisii fidee dhufe guyyaa tokko immoo isin jirtanii hongeelaawwan jira. Amma inni sitti ulfaate suni qal'aa ta'e kabaalatti ta'a malee wanti sitti ulfaatan hin jiru jedhaniitu maasuma kadhatanii shamisicha lafuma kana kaa'anii kan godhee fuudhee galanii manatti. Bariisaa isaan waldaa Samaaramii dhaqe. Bakka mana kana waaqayyo jira.
amanaatii godha malee. Amanaatii jedhu waan mana kana wanti qaaliin bahu hundi yoo hojjeta kan lafatti bu'u hin jiru. Ameen. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Harkatti qabaanee eebbisna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara deemtutti dhuga baatee ulfinaa galata haaraa Waaqayyo mana kee agarsiisu. Ameen. Yeroo hundumaa harka guutuu. Ameen. Nagaa guutuu. Ameen. Jireenya guutuun si eebbisee. Ameen. Manni kee ol ka'eera. Ameen. Da'ameera maqaa Yesuusiin. Ameen. Ilillee galateeffadhaa Waaqayyo si eebbisu.